Lumani siniti ma. Bismillah jalqaba durarra bakkaan fedhe kuusa addunyaa tanarra wanniin an jalqabuun hogguutu bismillah nama tokko taa'ee fuula guura guyyaa gammachuuti dhiisa alaalala hundi keessanuuhu bashannanaa koflaa walaloo ajaa'ibaatiin fidee dhufe arra dafaa qopheeffadhaa namootu kaameeraa namni silkii hin qabnes hin dabrin hadaraa iiteenuma keetiin waraaburra jira tanuma rabbiin boosii baasa baaraala. Bismillahi jaajal qaba dubbiiti guyyaan irraan tanaa kafaanii addaati yaaboo eebbisaan ta'e hedduu namatti toltii ani hin danda'u hiraarii fi cinqii wanni ati barbaadde asissi argamti hahiraata nyaatiin bararraan duratti arruma nyaattaa bar waan ajaa'ibaati an akkana jennaan garuu naffee miti jejjetaniin saaniin haala waadaa bichi wanni ni nan baanu walaluma qofti. أول لوتي يجلقب بسم الله أكم جرتم فيا نجي قبدني يسين أما درس مان لم بيتني جالي تبجاني مجا عجائبا ديرو نقرتني ولا لو في دتيد في الراني سلمان ابنائيلين باي بريدني يا بو يسين كوني ناوي نافتني أتي بوس جنا نجران دافتني تكن هاري تناسين بدني guyyaa irraan tanaa hedduudhaan gammadee yaa salmaan hawaasni kan keessi jaalatee xiqqa guddan jenne namoo asi hirmaate waan saniif hin beeyne tabshiin biyya fitte silaa takka xiyyaas keessa jiraatte duruu 500 fuularra seerte. walaloo qabadhe dhufe irraani nagee gaafachuus hin daganne ani akkam jirtan fayyaa nagee qabdani firaaf aaliin isaa karaa namootu dhuftanii gammachuu isaatiif kanneen as jirtanii isin amma dura wallee likkitti isaanuu hin agarree naf fakkaatanii mee hamilee akkamiitiin isaan simattanii Salmaan Mahmud jechuun nama ajaa'ibaati barsiisaa ammaasis ni beeyta barsiisaa ispoortii dhageessiifiin hima akka maayaasiiti isa dura bu'aan ITF itti tanaafuu hamileen taaddaa barbaadde hamilee godhaa fi irra deebi'ate. Kan sadarkaa qabu akka addunyaatti ITF dhaan beekamaadha bare akka Itoophiyaatti daanyaadha yoon siif himu yoon beeyne dhagaye kan dhiiraaf dubartii tanaafuu hawaasa caqasaa likkitti nama akkana argachuun dandeettii ajaa'ibaati tanaafuu hamileen isa barbaachifti hamilee godhaa fi namoota likkitti. Waan seeraaf baratte tanaafin waan ati baratte tanaafin si faalsa waan ati baratte anna gammachiisa yaa salmaan koo lubbuu tanumaafin si faalsa dhiifama naaf godhi hedduu takkaan nama hunda orsi kaasa hedduun si jaaladha tanaafin si qoosa nama si tokkoga jilbarratti hin cabsa nama isa tokko dafaanaa dhiyeessa kirikkin hin beeku ani kun ogeessa ifee gaadhagaa isin garuu hawaasa. amma booda taate bar doktora waan biraati miti jaa maashaallah hedduun si kabajaan simmala haakima kee malee hin dhaqu kabira nam tokkolleen fadhu sin ilmeena dira xiqqoon isa daadhaa illaa fiftunarra. wayin si hima yaalaa ilii jabdu eebbisaa teetillee dhufe na dhagarto akka tasaa taahee gaafa na wallaalto garuu ati kaaniiraa narraa fudhatte. laal naayiliin tumbar laatti jettee barii keekii dubartiin akkamitti jaarsaqii yanarraa wallaanti anaan ilmee dire jetteeti onnatti hoo maashaallah dubbiin numa tolti. warreettan gahee adda addaa gootanii asitti argamtan ammas barattoonni isaa haalaan jaallatanii hedduun ajaa'ibe beekee irraan tana yoonii fi beeytanii eebbisumaa wallahi akka aruusaa gootanii firaafaaliin isaa asiin maattanii keessaafuu barakkaan ammas barattoonni maashaallah hiree addaati gootanii jabaadhaa ammallee likkirra jirtanii
nama tokkoon dubbachuu fadhee dhufe arraani weessi jaama yoo beekuu baattanii isarra baratee ammaasis barhaalaanii kan barsiisaa ture bikka biraa yooni beekuu baattanii arraas asii hirmaatee kan irraa nafne barsiisaa keenya cinaa waa hundaan dhaabbanne je'ee kunoo arraas asitti hirmaatee yaa weessi kiyya hedduudha naaf taate adawwiin tee hundi qilee bishaan buutee adawwiin tee hundi qilee bishaan buutee. Haawwan arraan tana asii argamtanii baay'ee galatooma galata qabdanii dhugaa maashaallah namatti tottoltanii hoggaa salmaan kana akka faarsitanii isiniin ajaa'ibee beekii an dhugaanii isiniin ajaa'ibee beekii an dhugaanii haawwanii fi ammas beekii shamarranii warri ganda kanaa dirchuun beetanii maal ijoollee teenyaan jechuudhani. Ilbeen isaanii hedduudha xiqqaattee wallee warra gandaa wallee haawwan keenya ilbee wallaalte silaamummaan xiyyaas keessa jiraatte biroo ilbeedhaan jechuun dukkuleessite. Warreettan Salmaan Maammakkana haalaan jaallatanii akka Abdulfattaa Abbaasaa Usmaanii akka Abdulfattaa Abbaasaa Usmaanii hedduudha jaallatan isaan barhaalaanii Abdulfattaa faayidaa isinuuni beektanii hedduu Salmaan kana cinaa dhaabbatanii waan feeneenuu sii jirra janii dubbatanii jabaadhaa isinillee likkiirra jirtanii jabaadhaa isinillee likkiirra jirtanii. Walalooto arraaf asirra gabaabsine nuti isin qixaanna yoonii fi nun beeyne Salmaan Maammadii fi yaa naahilii diine nuti isinirraa maashaallah jenne. Haakima geessuudhaan Salmaan hin dararin bee wayiinsi himaa dhagayyaa naahile gaafa dinni dhukkumallee ati maal himedit. Arraaf walaloon too asirra dhaabbattee dogongora kiyyooniif narra garte dhiifama bakka achumatti murte nan gaafate mucaan kun eessa jette walaloo tootan akkuma agarteen yoonii fi duraanuu barna beekuu baatte karaa gabaabaadhaan mana hidhaa galte kasa hidhuu si dhaawudha makkitan ta'e. Hamileen keessallee hamileen ni xiqqaata mucaa kanatti hamileen ni xiqqaata. Hamilee keessan ingala irra deebi'aa hamilee dhawaa. Maashaallah.